Ishee hordoftoota koo nagaa Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Bakka jirtan hundumatti sagalee Gooftaa Yesuus Kiristoos dhaga'uudhaaf baay'een keessanii hawwii kan qabdan Waaqayyo Gooftaan sin gargaaree jireenya keessan guutuu qabeenya keessan amana keessan eegee sagalee Waaqayyoo dhaga'uudhaaf kan jaallattanitti nan dubbadha. Keemna namaa ta'a. Simboo namaa kenna. Maqaa Yesuus Kiristoosiin nutti dubbadhu. Ayyaanni keenya wajjin haa ta'u. Humni seexanaa maqaa Yesuusiin haa dhaamu. Ergaa kennuuf maqaa Yesuusi. Mata duree akkas jedhu irratti dubbadha. Amantii jechuun maal jechuudha waan jedhu wajjin ilaalla. Amantii jechuun namoota baay'ee biratti maal akka ta'e hin beeku. Namni waa'ee amantii hin beeku. Amantiin namoota baay'ee gaaffiitti uumaa jira. Namoota baay'ee rakkinatti uumaa jira. Warra hin amannettis rakkina uumaa jira. Warra aman immoo biyya lafaa kana keessatti rakkinanii keessa